Kabajamtoota daawwattoota Saamii Tolaa Ofishaalii har'a nama baay'ee jabaa fi miidiyaa kanarraa haasaansaa fi fiigaa jiru tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Innis Kooyisan jedhama. Kooyisan baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Tolee maqaa keessanii ibsuuf yaaleera. Mee maqaa keessan ibsaa? Maqaan keenya ibsaa miti Kooyisan jedhamna. Maqaan keenya Kooyisan irra jijjiirameera. Paaster Apoostil yookaan raajii garmaamuu garramuu shamarran churchii keenya churchii kooti yoo barbaadan immoo badhaasee koo naan jedhu badhaasadha maqaan koo badhaasee koo naan jedhu shamarran keessumaa shamarran Dubaayii jiran immoo gaafa bilbilaan walitti haasofnu badhoo koo kan naan jedhanis jiru jechuudha. Maqaan koo walumaa galatti maqaa tokkoon qabaa kan shamarranitti na waaman kan biraan jira kan dhiirritti na waamanis kan warri churchii keenyaa akka walii galatti na waaman illee jira jechuudha. Maqaan koo Apoostilis jechuu dandeessa. Raajis jechuudha. Tolee egaa amma Apoostelii jireenyi isaanii akkamii? Gaa'illi isaanii akkamii? Fuudheera. Gaa'illi akkuma bareedaadha baay'ee. Haadha manaa tokkoon qaba. Haadha manaa tokkoon qaba. Ishee man kunuunsa. Darbee darbeen al tokko qofaan. Torbeetti yoo baay'ate al tokko qofaan shamarran biraa shamarran adda addaadhaa fi harka irra kee kadhadhaaf malee waa biraa hin qabu. Jireenyi koo akka ajaa'ibaatti nyaanyaadha nan dhugaa. Al tokko bitee waan hangala manatti dhugaatii mirriindaa biiraa lallaafachuu barbaadeni jireenyi keenya akkaataa addaatti. Innaa ani akkan itti odeeffadhetti Apoosteliin barbaree dibataa fi waa'ee dibataa irratti baay'ee jabeessanii dubbattu. Barbaree dibataa, mimmiixas dibataa, kaardiin dibataa, biiraan dibataa. Akkasuma bishaan dibataa jira jettu. Shittoon illee jira. Churchii keenya maaltu fakkaate waan garaa garaa jira waan baay'ee jira waan nama fayyisuu danda'u jennee yaadnu waan baay'ee finnee jirra. Akkuma sila jetti barbariin shittoon illee namoonni baay'een beektaa foolii kenna namni baay'een foolii kennaa waliin jiru abaluu foolii kennedha. Mana keenya churchii keenya dhufeen faara jiran biyyan. Churchii keenya yoo dhufan garuu shittoo jira. Sitti fi seenaan nurgoofta nama hundumaatti urgoofta barbareedhi zayitiin jira jedhi bishaan jira jedhi kan biraa kaardii 50 yoo bitte. Isin mana nagadaa bantanii? No mana nagadaa miti maaltu fakkaate amma namoonni baay'ee maal jedhan bakkeedha kaardiin bilbilaa 5 binnaa kaardii 5 binnee deeqaa 15 qofatti naasofnaa jedhan no kun ta'uu hin qabu na bukkee dhuftanii kaardii 5 birrii 2 irraa bitta agartee birrii 2 irraa bitta deeqaa 18 haasofta. Kaardii sana deeqaa 18 haasoftaa jechuudha. Kana jechuun namni churchii koo dhufe sana namni churchii koo dhufe hundumtuu waa dabilii argataa jechuudha. Waa dabilii argataa jechuudha. Sigalee kaardii birrii 5 bittee deeqaa 15 haasoftu nu biraa birrii 2 bittee deeqaa 18 haasoftaa jechuudha. Agartee? Akka jechuun maal kaardichuma abbaa 12 bitatanii? Abbaa 12 bittee namni deeqaa 30 deeqaa abbaa 12 jechuun deeqaa 60 qofa haasofta. Abbaa 12 garuu birrii 40 nu biraa bitteennaan deeqaa 62 fayyadamtaa jechuudha. Agartee? Amma gibira kaffalaa jirtu waldaa keessan sanaaf? Hin kaffalla. Nu gargaaru shamarran nu gargaaran jiru Dubaay irraa, Kuwait irraa, USA irraa, Ameerikaa irraa. Galanni isaaf haa ta'u iddoo baay'eedha birriin ergu Itoophiyaa irraa ergu Itoophiyaa keessa irraa Oromiyaa irraa ergu mootummaan gaafa nu kadhachuuf dhufu harka irra keenya kadhannaa. Mootummaadhaaf harka irra keenya. Mee ani harka narra hin kaayinaati. Waa'ee Waaqayyoo akkamittiin beektu? Waaqayyoo guddaadha. Guddaadha. Bukkeettis hojiin xonqaa hin barbaachisa beektaa. Waaqayyoon biratti hojiin xonqaa hin barbaachisa. Bukkeetti hojiin xonqaa hin barbaachisaa jechaa jiru. Haa ta'u gaa isin amma maqaa Waaqayyoo fayyisa moo mimmixa dibataa keessantu fayyisa? Mimmixa dibataa hojii guddaa qaba agartee? Maqaa Waaqayyoo moo mimmixa dibataa keessantu fayyisa? Mimmixa akka ajaa'ibaatti si fayyisa jii galee. Mimmixatti fayyisa? Nu bukkee jira kaa mimmixa.
agartee mimmitni bukkeera waan ta'eef mimmitee zayitiidhaan dafee intaati godhaa jechuudha. Amma anaani amma kan na dhibe keessa mimmitee eenyutu meettu sun? Lafaachuu ol ba'e. Lafuma uumame. Lafa immoo eenyutu uume? Lafa kana dur collobba'aa ture. Collobboo gadi fagoo ture. Baasoo yommuu sana fooqii warra badhanii ilaala beektaa achi gadi. Gaafa collobba'aa ture sana miti nama mana samaarraa baddeetti gadi ilaalan ture collobboodhaa utuma ilaalu diriire calliseema akkasumatti jechuudha. Isheen. Inni diriire utuma ilaalu. Collobboo sana diriire jechuudha. Malee namni uume hin jiru beektaa namni uumes calliseema akkasumatti ta'e. Amma amma kanaaf isinii sagalee waaqayyoo miti kan fayyisu mimmixa dibataatee chaartu. Maaloo beektaa? Mimmixa irratti fakkaata beektaa yeroo baay'ee mimmitu fayyisa beektaa nama. Zayitii nama fayyisa malee waaqayyoo maaltu fayyisa malee zayitii dimnee ma fayyu namoonni baay'een malee namni. Waaqayyo sitti qoosee namichi kun eessa bu'ee? Eessa bu'ee namichi kun? Namni sitti qoosuun qusatamu abbaa koo araara nuu godhu.